Ayyee shamarree fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam naguma fayyaa akkasii namni waan ajaa'ibaa ni qabadde dhufee jira. Feesbuukiin keenna iccitii nuti fi appilikeeshinoota adda addaatiin hojjennu hunda isaa waan nuti hojjennu watsapii, imo, instagram, yuutuuba wama hunda jechuudha. To'annaa isii jala oolfatee jira. Isa sana irraa agartee cufuudhaaf karaa baay'ee salphaa tokko maaliif jennaan garuu miidhaan nurratti ofu hin jiru. Garuu ammoo ofirra cufuun barbaachisaadha. Maaliif waa hedduu jechuudha appilikeeshina kana irratti yeroo feesbuuk isaa bana yuutuubii seenna, watsapii seenna, imo seenna, instagram, tokioki waan adda addaa jechuudha. Kana waan ta'eef agartee akkaataa inni itti gartee nu hin beekne yookaan ofirra cufuudhaaf feesbuukiin kun waan gartee nuti hunda waan argaa jiruuf kanaaf karaa salphaa ofirra haa cufnuun jedha. Baay'ee tokko waan nu miidhullee hin qabu garuu ammoo iccitii keenya kan nuti qabnu nuti asirratti hojjennu hunda harkaa qaba jechuudha. Abbootii feesbuukaatiif dabarsee kenna. Kanaaf saakuriitii san ofirra gartee cufuu qabna. Kun baay'ee salphaadha. Walumaan seenee ilaallu feesbuuk haa seennu. Yeroo feesbuuk seennee tuttuqaa sadan kana seenna. Tuttuqaa sadan kana jechuudha. Aseenna baay'ee salphaadha. Yeroo as seenne haala kana irra ol deemne seetiingii inda biraa jira keessu kana isa kana seenne jechuudha. Haala kana yeroo seenne isa kana jechuudha. Isa kana seenna. Yeroo isa kana seenne seetiingii kajuu kana ammas asuma seenna. Baay'ee salphaadha waan nama ulfaatu miti. Haala kana yeroo seetiingii gad seenne irra ol oofna. Haala kana irra ol oofna jechuudha. Irra ol oofne isa kana jechuudha. Of Facebook activity kan jedhamu kana isa kana jechuudha. Bakka tana gad seenne jechuudha. Bakka tana gad seenna appilikeeshinoota fayyadamnu hunda asirratti gartaa asirratti fidee jira jechuudha. Waan nuti hojjennu feesbuukiin hunda iccitii keenya harkaa qaba jechuudha. Walii gala iccitii waan nuti hojjennu guutuu appilikeeshina ammoo waa meeqa waa hedduu sirra fayyadamee jira. Sheerii fakkeen idiitu waan godhu mana muuziqaatti fayyadu mana suuraa bakka waa'ee baay'ee sirriitti hojjedha jechuudha. Waan kana hunda asirratti fida jechuudha feesbuuk jechuudha. Waan kana ofirraa cufuudhaaf ammoo baay'ee salphaadha. As seenne jechuudha. Bakka kana jechuudha. Bakka kana ofirraa cufuudhaaf isa kana jechuudha. Isa kana seenne jechuudha. Ofirraa cufuudhaaf isa kana seenna. Haala kana yeroo seenne bakka tana tuyna. Bakka jalaa kana jechuudha. Bakka jalaa tana jechuudha. Bakka jalaa tana tuyna. Haala kanaan gad seente jechuudha. Amma as yeroo seenne asirratti tuyna jechuudha. Asirratti jechuudha. Asirratti kiliir kajuu kana asirratti tuyna. Bakka tana irratti jechuudha. Yeroo tuyne isa kana nuu fida. Isa kana irra gad tuyna. Haqamee jira jechuudha. Appilikeeshiniin duraan jiru sun guutuu nama haqamee jira hin jiru jechuudha. Baay'ee hundi isaa jechuudha haqamee jira. Kiliir haqamee jira. Amma goona bakka tana ofirraa cufuu akka nuti hin deebine isa kana tuyna jechuudha. Moor oomishin kan jedhu kana agartee isa kana tuyna. Haala kanaan manaajer foodar activity kan jedhu kana as gad tuyna jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana tuyna jechuudha. Isa kana tuyne haala kanaan isa jalaa kana tuyna duuba jechuudha. Isa jalaa kana yeroo tuyne haala kanaan nuuf fida jechuudha. Haala kanaan amma maal goona raayitii kana ofirra cufna jechuudha. Raayitii kana akkana gartee waan inni nuti feesbuukii keenya nuti to'achuu hin dandeenye ofirraa cufna jechuudha. Haala kanaan jechuudha. True on kajuu kana tuyna jechuudha. Yoo sanii mienne immoo itti dhiifna olii galaa sanii mitee hin cufne raayitiin dhiifnaaf. Kanaaf garuu ofirra cufuun baay'ee barbaachisaadha. Haala kanaan gadi cufna jechuudha. Ongoone amma cufamee jira jechuudha walumaa gala jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kana immoo feesbuukii keenya akka gartee nu feesbuukiin nu hin to'anne waan nuti hojjennu hunda akka nu hin to'anne ofirraa cufuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf feesbuukii keenya sirreeffannee akka inni gartee iccitii keenya hin baafne irra haa cufannuun jedha. Haga barumsa biraatiin walitti deebinutti nu jajjabeessaa isiniin jedha. Yuutuubii kiyya sabskiraayib na godha Oromoo tiyya nu jajjabeessaa. Yuutuubiin kiyya Gaaddisa Odaatuuf jedha. Yuutuubiin kiyya isa kanaadha. Gaaddisa Odaatuuf jedha. Nu jajjabeessaa.
Oromoo bakka jirtan wal bira cinaa dhaabadhaa wal jajjabeessaa. Wal jajjabeessinee numatu gartee wal guuddisuu danda'a. Wal cinaa dhaabannee haa wal jajjabeessinu. Yutubiin kiyya kana sheerillee walii godhaa waan isin dhibillee nu gaafadhaa nullee nu guddisaa. Yutubiin kiyya kana jechuudha. Kanaaf reefu anillee ni kakuma takka guutee kanaaf Oromoo nu jajjabeessaa subscribe godhaa isiniin jedhaa jajjabaadhaa gabarumsa biratti walitti deebi'utti.